Abiy Ahmed ammoo maan gorsite bulchaan Itoophiyaa guddaan amma achi jirisa akka abba biyyaatti atabbasaati achumatti bira dhalate guddatee miti meesallee wayiidhiin. Abiyyi ko abbaa keenya jaalladha. Sis waan Oromoo dubbataa jirta akkuma sana itti fufi eenyuun maal Minilik Haile Sillaaseen Amaaraatu jedhanii muggutaa baanii miti. Atis Oromoo keessi mugguti ittimi sodaatini yoos bilisa baana irra qabdaan boris akka aramaati deebi'a ta'u ati nama qulqulluu yaada kan kee kan himaa jirtu nan dhagaa nan gammada iddoo tokkotti immoo akka lafaa bu'aa bu'iitti jara gammachiifsa Itoophiyaa hunda nan gammachiise jettee Oromoon dabarsine Oromoon mirga keeti achirraa biqilte basaasaarraa biqilte Asalaan siin jedhe yoo dandeesse immoo miinaan haasa'i. Yeroo jaarsaa argite jaarsame dubbisi. Humtan si gotu jira. Hundinuu qulqulluu miti. Qulqulluun kan jiru Waaqayyoo qofa. Amantii hundaa ulfeessite irratti dhagayeessi gammadeera jaalladheera hunda wal qixxeessuun Waaqayyo wal qixxeessa kan kee woganii kan kee mirga jalaa dabarsite kan biraatti hin kennin ani biyyaa ba'uun nan danda'a ture Oromoon na awwaala jedhee biyya tafe malee namni lafa dhaquu hin dhabne Oromoon na awwaalu du'aa kan koo Oromoon natti sirbee jedhee nafe maqaa gaarii qabda maqaa guddaa qabda of jabeessi amantii jala kan of jalan naqin Oromoo kan kee ofitti qabi hin beekamu jarri kan ka biyya yoo nan bulteetti Oromoo bultuu waannaan Asalaan siin jedha Waaqayyo si gaafata gaaf tokko kan jettaan